السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تافير دفتو تكينا مقالة سنبو جرة كوري قبسيفتو عالمة مقالة سنبو ورا أبديت قد جيسيسا متما أصوهين فيلتمين جيسيسا نمان هجي قد داوجد أكا أبيت زبنيا بياكم أبيت زبنيا بيزاكم نبيت إيجا غافن اللو تمو أمانتي رتي أكم نبيت وان جبل ما جير منجر سنيفو إن شاء الله برسيسا ناصر أباجادي ولين أرقمنا كوري قبسيفتو عالم مقالة سنبو كيسا صدركاتو كفا برسيسا لله كتاميك كتا ساقلي أنك قول لما برسيسا ميه إن شاء الله تعالى يادة تكو إرافة ودنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكما بكمو هجي نانكو برسيساتي هجي دم علماء كان في رجال كباتي في كوري ساتي في التمودان كوري قبسيفتو علماء كي نما يدمي شانكيسان نما شان وجرا وشيفتو لدمي في التمنة mana ulamas ummata socho sudan brimilene tokko mana binne sarra kaudan hamma yona dukan debine aromsa keessa yeroo jiru keessatti koree filachiftu bordi aanan ture achi serga majlisni filachifne tumurren boda gara ganda kanatti fuudhan asumara waan jiru asumaratti hojii kana raawwachifte jechuudhaan hojii marsaa lamaffaa qubsiisaaf itti kaane amma yoonaatti mooraa madrasaa bakka isaanitti karaa isa nu sirreessine gara mana ulamaatti seenne isa xumurarra jira. Isa xumurreen booda immoo qophii isaatiif tiishartii waan galii isaanii ta'uuf tiishartii kana gurgurtaa isaa irra eegallee halkanii guyyaa kan itti jiru ta'uu isaati yeroo jalqabaatii fi tiishartiin kun birrii 2,000 kan gurgurame. Tokkoon isaa 2,000 kan gurgurame isarraa ka'uudhaan koreen qubsiftuu kun 2,200 akka bitatan waliigallee kan ittiin eegallee fi hojiin isaa haala gaariin kan tufaa jiru ta'uu isaati. Namoonni dhageessan hundinuu du'aayii akka nu gootanuuf akka qophii keenya waxabay adooleenyu xarrii ji'a gaafa guyyaa 17 akka irratti nu argamtanu isiniin jechuu barbaada jechuudha. Hojii kana keessatti maal faatu isin qunnamee jira erga filatamtanii? Erga filatamne hojiin nu qunname waan baay'eetu jira. Isa kaan obsaa, isa kaan immoo gorsaa akka jedhamu. Isa kaan dhoksaa jedhame. Isarra obsaatuma deemnee hamma onaa as geenye wantoonni nu qunname hamma jechuun danda'amu. Garuu namoota hubannoo qaban jenneen fudhannu hubachiisaa hamma onaa immoo alhamdulillah rabbil alamin injifannoo qarramanii as geenyerra ni injifannas nu qubsiifnas jechuudhaan kutannoodhaan kan itti kaane ta'uu isaati. Hojjetaa mootummaa ta'uudha wajjiniin hojichi ulfaatu? Akkuma beekamu ni ulfaata garuu hojii mootummaa sa'aatiidhaan hojjetama waan ta'eef isa sanas wareeguudhaan hojiin kun ji'a muraasaaf kan hojjennudha. Garuu erga qubsiifnee kaane immoo biraadha hafuun hin jiru waan ta'eef abbaa isin irra ta'an namni isin argama seeruudhaaf halkanii guyyaa osoo eenyuun ta'in koree mana barnootaa sudurbaanumsaas amansiifachuudhaan musliim waan ta'eef na deeggaree isa kana hojjetaa kanaanaa hojjetaa kan majliisaa kan qubsiisa ulamaa kana hojjechuudhaan waa tokko wanti na daangesse kan hin jirre ta'uu isaati jechuudha. Dhalataa isaati? Dhalataa asuma aanaa Shabee Domboo ganda Dammaa Gammachuuti. Dammaa Gammachuu gammaacha. Maasha Allah isiniin jenna nama shoora guddaa taphateedha akka magaalaa kanaatti. Koree qubsiiftuu koree duraanii waa'ee masjidaatiif waan addaatiif kaa'amteen ala kan qubsiiftuu qobaatti filatamuudhaan warri appideetii gochuudhaaf appideet ta'uu beeku. Appideetuma kanaa warri hin dhageenye baay'ee rakkisaadha. Baay'ee rakkisaa. Warra akkasiituyyuu nu ceesisee gara rabbiiti isaanii wal qabanneeti. Namni garii hin beeku yoo akkasiin filamtan beekama? Hin beeku. Badaa hin beeku. Hubannoo hin qabu nu banne waan ta'eef. Silkiidhaan waa godhamee booddee kan ammoo bahame gaa. Mushurraan dhokataa oltu guyyaa tokko nama mul'atti. Guyyaa tokko hin mul'atti jedhama waan ta'eef mul'achuun immoo hin hafu inshaallah jechuudha. Akkasii inshaallahu ta'ala amma wanni jechuu barbaannu ijoollee magaalaa Somboo keessaatii fi ijoollee bakka biraallee qubsiisa caalima kanaa warri dhageessanii yoomi hin hafee jettan waggaa lama geenye jirra. Hin hafne wantichi waan jabaatu hojjetamaara waan laafaa miti. Isin afaaniin akkanatti gaggaafachuun keessan baay'ee gaariidha. Garuu warri hojii isaa qaban akka rafanii bulaa hin jirre wajjumaan jirra argaa irras qoodas keessaa dhabnullee. Namni inshaallah keessuma jedhamu qooda qabna waan ta'eef
hojiin kun warra ala jiran warra keessa jiran galmaan nu gahu wajjinumaan rabbiitu galmaan nu gaha kan jedhu waan jiruufi warra dhageessan akka nu bira dhaabbattanuu isin jechuun barbaada. Akkasii amma kun xarree gaafa 17dha qubsiisaa Alima magaalaa Somboodha. Somboo jechuun gaa kunoo kanuma keessatti viidiyoo adda addaa isinii waraabaa jirru kana. Isaan ammoo qubsiisaa keessatti shoora guddaa waan taphataniif isaanii waliin ammallee jirra. Qubsiisa ulamaa booda hojiin dhaabdanii? Hojiin hin dhaabbatu, hojiin itti fufaa. Karaarra buunaan ulamaa armaa hojiin karoora ba'ee hojjetan waan ta'eef. Innaa ishee bira dhufe maaltu lamuu makiinarra bu'a? Lamuu maaltu jira, haajaan baadha'u maaltu jira, masgidaan teessifachuu malee. Akka kanaa dhaamsa xumuraa. Dhaamsi xumuraa wanti jiru hojii kana eegallee waan jiruuf. Gammachuu qabdanii garuu jechuudha. Gammachuu hammana hin jedhamne lakkaa'amuu hin danda'u jechuudha. Gaddiin jiru. Wantoonni nu gufachiisan jennee yaadnu sun jiru. Sicha efeenti gufatamus hin jiru. Isa kanaaf namoonni dhageessan warri kaabaa kibbaa baadiyyaa wallee ara jirtan warri keessa jirtan amma rabbi isin gargaare nu bira dhaabbachuudha. Nu kan barbaannu deeggarsa afaanis deeggarsa du'aa isin barbaanne birrii miti nu birrii qabna alhamdulillah rabbil alamin biyyi birrii qaba nus birrii qabna du'aayidha ulamaas immoo nu hiyyeessaa miti kan fidaaru ulamaa sooressa fidaarra ulamaa sooressa kan fennu ulamaan dhufu hiyyeessa nama 50-60 deeggaruu nama danda'u malee nama Allahu akbar hiyyeessa nama 50-60 nama deeggaruu danda'u jechuudha. Isa kana kan qubachiisu malee erga waggaa hamma kana teenye wanti nuti fiduudhaa deemaaru wanti nuti hojjechuudhaa deemaaru waan guddaa ta'uu isaati. Kanaaf aanaa lama gidduutti kan qophaa'uudha. Ganda lama gidduutti kan qophaa'uudha. Hamma yoonaatti erga dhaleenye ulamaa kan teessifatu namni birrii miliyoona tokko mana bitee teessifatu hin jiru nurratti jalqabaa ta'uudha kun jechuudha. Inshaallah gara fuuldurattis kan itti tarkaanfataa deemnu ta'uu isaati. Ulamaa qubsiisuus waa hunda agarree jirra. Namni iddoo darasaanitti qaraatu majliisa jedhama. Iddoo isin keessatti qaraatuu fi mana ulamaatii fi dinagdeenis jedhamti. Dinagdeen jira. Hojjetamee hojjetamee haala gaariidhaan kan qonnaa isaa qofatti birriin 36 ba'ee kan hojjechifamee misoomni jiru. Kanaaf ulamaa sooressa finne kana nu jennu wanti nu afaan guuttannee haasofnee fi kanaan booda waan ummata harka ummataa kan hin barbaanne ta'uu isaati. Rakkinni gara fuulduraatti gara rabbiitiin dhufin malee rakkinni kan hin jirre ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuu barbaadetan. Akka kana akka Oromiyaatti illee akka biyyinutti illee akka ammaan duraatti ganaa illee dhufin beeknu malee magaalaa Sombootti wanti qixxaatu takka illee kan olamaadhaaf waan hunda guuttee xumurtee fidde hin jirtu erga dhufee kee waa hundi godhamaaf manni illee eegasii ijaarama sargiin illee eegasii godhama kun jaartii illee qabaa waa hunda illee qabaa xumuranee jira siniin jenna wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.